jedhee akkasitti na saalfachiisu warra keenyatti aaree achitti bilbilee faazarii xiqqoo hunda'uun warra gaxaa turreeyyu. Faazarii kiyyaa nama kaleessa warra ganne osoo mana barumsaa dhuunfatti na barsiiftee akkatti jechaa oolaadhe. Mana barumsaa dhuunfatti inshaallaa ijoollee 10 qaba kan barsiisee kam dhiisanaan jedhe. Maa 10 dhalchite reedheen kaan. Oo 10 hin dhalchine immoo keessaa haftaa silaatiin jirtuu naan jedhe. Wal komanne maal jedheeni osoo amma mana barumsaa dhuunfatti sin barsiisa jedhe baay'ina hir'ise atillee keessaa hafta turte ati hangafaa miti. Warra hangafaa hin jiraa naan jedhe. Cumaan bakka ishee faarallee ta'u baga na dhalchite umar akkoon qabudhaani. Akkasitti akkasii haala akkasii keessa turre guys. Ana qofaa miti baay'ee amma seenaa asliillee asliin akka liif irratti kanaa miti achitti ingilifi lafatti hin jiru. Doctor jettiin isin doctor please waan an jedhe dhagayeettiin ingilifa irraa turjumaantika. Kaleessa seenaa fi firoon gudiin godhan dhugaa. Baay'ee tokko ismiin nu jabe anaaf doctor asli. Baay'ee tokko ismiin nu jabe ijoolleen afaan nurraa hiiti nu jala deemte. Kasilaan irraa haasofnu nu jari nurraa haasofte. Galatooma warri du'aayee eebbisaa jirtan. Koongiraadhaan congratulation jetti jira. Wayita akkatti dhayinu Naayijeeriyaan ana Profeesar wayinna ta'e tanaa qotee bulaa liifirra oolu kana. Maal akkatti dhayinee wayita dura gisee dhayinu eessa dhaqeeyyuu suura. Akkatti zannannee deemne dura. Akkatti wayita dhayinu ilma Profeesara seeti ijoolleen akka ani qotee bulaa ture nan beektu warri Naayijeeriyaa. Profeesara guddaa wayina seete baay'ee mul'atu koomentii jala gore. Profeesara guddaa wayina seete Mr. Please sit down. Please welcome minaamin naan jetti. Ingiliffeessaa dhufuree giseessan mucaa ija keessa laaluun ammaka sabiyyii ija keessa laalaka natti kolfiti daa'imattiin wayita jarri Mr. welcome to office manaamin naan jedhan mee maal achaa deebi tureen daa'imattiin natti kolfiti. Amma mucaa kiyyaan wal saalfachuu eegalle erga kaleetan mucaa kiyya ija keessa laaluu saalfadhe waan ana waan baradhe na se'a mucaan bar barumsa ofii baranne bar maqaa dhafa nama fakkeenyaaf kutaa 12 baradhe English yellan English 0 no wal saalfannee jechuu sadarkaa kanarra jirra jiran amma maatii kenna komannama of komannare. Amma namni ilma ofii dhalche kan akkamitti ija keessa laaluu saalfatte erga kaleetti wal dheessina naaf firoo ingiliffa inni haasa'uu dadhabee jedhe san natti kolfaa beeyta erga sani amma akkatti fadhe firoo ija keessa laalu yaa rabbi ijoollee matee suuraa na wajji kaatti nagalchi maaltu jira habiibti maal amma maal si galcha tiyyaafuu orga kaleessatti amma baay'ee ofitti saalfataa jira amma anillee deemee ingiliffa san baradha lakki jarum hojii seene kilaasii jara hojii seenee baradha haala akkasii keessa oolle kaa jara kenna baay'ee dhugaa rabbiin nutti dhagaameera wayne mee namni ingiliffa dandeettan hin jirtanii mee namni ingiliffa parfektii dandeettan ingiliffa bichaadha hin dagadhee bar afaan faransaa hunda baratti ijoolleen abbo ijoolleen nurra ol kutte amma mucaan kun waggaa 5 kana waggaa 5tti afaan oromoo xiqqoon beeka afaan arabiin beeka afaan ingilish afaan faransaa afaan meeqa takka lama ingilishi arabii 3 faransii 4 afaan 4 aniin kunu afaan 3 beeka amma afaan tokkoon na caalee jedhan amma afaan tokkoon na caalee jedhan Ingiliishin na caale anillee oromiffan beeka ka inni hin beekne tokko amaariffan beeka arabiidha arabillee yaa'u hin jedhame arabii baqataatti qo'am guyyaa firooti waan ta'eef giraajuweet irratti deebisna ka eebbatti irratti
eebbattirratti deebisna. Laayivii wanni dabarsuu dideef barqaleessa isinii. Laayivii isinii beekan dabarsuu dide maaliif jennaan? Rakkoon Ingiliffaa nu mudate kaa. Kokkee ol qabne Ingiliffa wajjin. Ingiliffa wajjin kokkee ol qabne. Ingiliffa wajjin kokkee ol qabne rakkanne. Amma achi isinnatti kolfurra jedhee salphina oolchuuf jedhee laayivii dabarsuu dide odoo duraanitti fiigee laayivii isinii dabarsa. Dhugaa isinii maal? Inde uummanni achi jiru gurraachi fi maaliin kun Ingiliffa malee aboo addaraashni guutuun afaan Ingiliffaa sila abjuudhaan Kanaadaa dhaqee hunda ofiin jedhe kaleessaan anaa fi doktor ofirra laallee mee doktor maan naan jabeeta mee fuula keessa na dhaye rafaa jira moo dhagaara naan jedhe hin dhaye itti dhagaame lakki rafaa hin jiru anillee amanuu dadhabee doktor na dhaye jedhe fuula keessa na dhaye wayita laalluu lakkaa kaayiroma keessa jirra. Uummanni achi keessa xiqqaa guddaan Ingiliffuma haasa'a daa'imti Ingiliffa haasa'a deemti warri waa barsiisu Ingiliffa haasa'a deemu nutti sooreenaa fi doktora nama waliin haasofnu dhabne macarra sharra achi keessatti isaan dhiifne miliin eebbo araba kenna gafaa wal gahin wajjin alateenne dhuguma bar wallahi dhuguma namuma waan Kanaadaa deemne nutti fakkaata isbiin Ingiliffa malee waan takka naasa obbo afaan Oromoo afaan haadha fi afaan abbaati waan ta'eef rakkoo hin qabu bara afaan Oromoo dirqama barataa jaalatee osoo hin taane dirqama afaan haadhaaf abbaa dirqama amma nu beeyti ijoolleen baay'isee nu beeyti nu tuffattee Ingiliffa naasa'u nutti afaanuma Oromoo nu beeynu mana caccabsaa nutti haasa'a. Reedii cufilaayii achi booda hoo na janajjanu adda cufilaayii naan jetti takka na janajjanu addi bakka anjanjanaa dhaabee jira dulloome osoo janajjanu dhaabee jira janajjana amma ilmoo barsiifataarra ilmoo barsiisaa jirra amma maaliif jennaan carraan dhoqqeen ofii laaqanne sun akka ilmoo teenna laaqachiisuuf feenu. Amaariffa barsiisii amaariffa lakkii boodisinuu Oromoon hin jaalattu amaariffa odoo baratee gaarii garuu gaarii miti la nu daawon jara soddaa jechaa ofii kennaa isa barsiifna gaarii miti lakkii bagan barate amaariffa akkas wayya yaa saba koo abshirni bariiti innante ani fuula kiyya kana yaade wadi video na sababu akkana waraate video mboo moodisu video mboo moodisu qabda warri soddaa akkamitti anna itta soddaan keessan qoy kaasuura duwwaa walleessa laa ilaaha illallah wal bukkeetti qaxqodhee kaasee jedhe warri soddaa kennaa tokko dhugaa rabbi anu of yaade innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun laa ilaaha illallah jedhe mucaan akka namichi laa ilaaha illallah kun ammaanuma muniiraan kolfitaa kun ammaanuma amma amantanii amanuu baattanii baatii meeqaan laayivii viidiyoon baheen beeku naante maaltu na tuqeera laa ilaaha illallah iskreemi ganni reef miira keessa galtee koofiyaa fi libbii kanaan na baxabbaxamma iskreemi daayiten taanaaf jechu fuulli kiyya kun isiniin ta'usa fuulli kiyya kun isiniin ta'usa rakkoon amma fuulli kiyya kun odoma geemii faa taphadhe sadaqaaf hin ta'u warra fuulli darasaaf fakkaata sheeka fakkaadhame sheeka fakkaadhame gaayisa darasaa Itoophiyaa darasaa ture duran darasaa ture dhugaa rabbi ni bareeda abootaa egaa inni barinmaan ummanni kun amma akka laayivii seenuuf hin bareeda baay'ee dhiirri fokkataan hin jiru bar rakkoosanii dhiirri fokkataan gabaabaan hin jiru dheeran hin jiru kullu waahid fuulli keessa dhaqaaf hin ta'u dhugaa maal gochuu qaba bannaataa jechuu eenyu membari galatoomi membaritti makama libbii olii sanitti la waan tana akka membarii waan tanaami kulo
ready jaalala sirraa naqabe kuloo kanaaf viidiyoo hin dhufne waraan jaalala gaafattanii amma jaalala dhaabeeraan wanna xoorataa ba'eera arrii baasee war dulloome hin gartanii kuloo namni rifeensa malaaxaame kuloo ani ilaala areeda fa'aa malaaxatte ilaala areed nama babbadaa jirti argitanii amma isaa asii fixe ani immoo asii fixe sodda galatooma koofiyaan tun baay'ee reedii qofarraa bareeddi hin beeytanii hinde maal xiyyasa walakkaa keettan jechuudha amma kida dhiirri diiman hin bareedu rakkanne bar an diimaa miti bar ani magaala bunni beeytanii bashaasha mucaashaashee ta'etuun himee lammata mana kiyyan dhufe go block deddeebite koomentii fokkataa barreessitti yaa salaam a'uuzu billah of saalfadhe qaama annante live video irraa turan of saalfatan oy maal jedhaabu of saalfadhe dhugaa rabbi maaltu waa ta'e waatu wal dhiibaaramu barreeffamni wayi maalika gubbaa kana aboo reedii soddaa keenya wayye shi asuu takkatti arganna